hawaasa musliimaa hundaan baga ayyaana Idil Fixir waggaa 1046 kabajamuun isin ga'e kan jedhu ministeerri galiiwwanii damee Adaamaa erga armaan gadii ogeessota herreegaa magaalaa Adaamaa fi naannoo isheetti argamaniif akkasuma kaffaltoota herreegaatiif ni dabarsa. Ministeerri galiiwwanii damee Adaamaa mana maree daldalaa fi waldaalee seektara Adaamaa akkasuma waajjira galii magaalaa Adaamaa waliin ta'uudhaan ogeessota herreegaa magaalaa Adaamaa naannoo ishee jiraniif labsii taaksii dabalata haaraa lakkoofsa 1341 muraa 2016 jijjiiramoota haaraa keessatti dabalaman haala qabiinsa galmee herreega taaksii qajeelfama lakkoofsa 8 muraa 2011 irratti hubannoon kan kennamuu fi itti fayyadamaa fi bulchiinsa nagahee lakkoofsa 188 muraa 2017 irratti bitootessa 23 hanga 4 bara 2017 guyyoota lamaaf leenjii galma ministeera galiiwwanii damee Adaamaa gamoo haaraatti waajjirri galiiwwanii damee Adaamaa leenjii kennuuf qophii xumuree isin eegaa jira. Kanaafuu ogeessonni herreegaa magaalaa Adaamaa fi naannoo isheetti argamtan ogeessota herreegaa biroo fi kaffaltoota gibiraa maamilummaa qabdan waliin ta'uudhaan akka leenjii irratti nuuf argamtan kabajaan waamicha isinii taasifna. Eyyen leenjichi rakkoolee kaffaltii gibiraa wal qabataniif furmaata kan qabatee fi hubannoo waloo uumuuf leenjii kaayyeeffate yoo ta'u guyyaa eerametti ganama keessa sa'aatii 2 walakkaa hanga sa'aatii 11 walakkaatti waan kennamuuf gamanumaan haala mijeeffatanii qooda akka itti fudhattan isin affeerra. Hubadhaa waamichi kun ogeessota herreegaa hunda biraa akka qaqqabuuf kan dhageessan kan hin dhagahiniin biraan nuuf gahan isin beeksifna. Ministeera galiiwwaniitti waajjira galii damee Adaamaa. Ayyaana gaarii.